Jabduu jaarraa kanaa. Jabduun jaarraa kanaa kan hin gitne kumni eenyu jettee na gaafannaan deebiin koo siifani. Lubbuu ilmaan shanii daartee kunuunsitee mar'imaan hidhattee soortee nuuf guddifte. Haati haadha taatus akka haadha keenyaa garuu kan siifan adda addunyaaf fakkeenya. Ofii isheetiif daartee qallattee uqqattee qaama ilmoof taatee nyaachiftee owwiftee onnee hunda keessaa bakka guddaa qabda. Jaalallan siif qabus oolee bulee madda. Akkan ijoollee kee hunda isaanii arguun utuun hin eebbifne takkaa dhiiseen darbu. Bakka guddaa ga'ii milkaa'ee yaasiifu hawwiin kee milkaa'ee onneen kee haa ifu. Nama hunda keessaa adda si taasisee jabeenyaaf sabirii rabbis si badhaase. Jabeenyaaf sabirii